Jaalabbiyyuu sammuu hedduu galatoomii marii bunaa killaa har'aa irratti yeroo kee fudhattee nu dhiyaachuu keetii fi mee marii bulaa killaa har'aa keessatti odeessa tokko naannoo godina Baalee aanaa Raayituutitti waldhabbii ammas daangaa irratti saboota Oromoo fi Somaalee gosa Somaalee jidduu yookaan immoo gosoota Somaalee lamaan jidduutti akka jiru odeessa akka argattanii quba qabaa. Waan san irratti dhiyeenyaan akka hordofaa turtanii beeka. Mee godina Baalee aanaa Raayituu keessa yeroo ammaa kana haalli jiru maal fakkaatame nu ibsa? Ole ulfaadhu isinis warri marii bunaa killaan afeeruu keessaniif hedduu galatoomaa. Aga amma rakkoon karaa sanaan jiru haqiiqatti Oromoo fi Somaalee jidduutti aga amma wanni ifaan ifatti gadi bayeetiin godhame jiraachuus baatu gosoota Somaalee lamaan jidduutti lolatu jira. Lolli sun guyyaa 3 walitti dhaabateetiin dabre caamsaa sanbata dabre jechuudha ka jalqabame. Gosoonni Somaalee kunniin lamaan beektaa Somaalee kana keessatti waa lamatu jira, gosa lamatu jira. Yoo jedhu gosa gugurdoo lamatu jira jechuudha. Gosoonni gugurdoon kun lamaan warra Dirii fi Daaroo jedhanii bakka lamatti wal qoodu. Warri Dirii fi Daaroo kun akka isaan yeroo dheeraa itti beekanitti warri Dirii ufiin jedhu kun warra argitee Kuushii warra hundee dur argitee biyya sana keessa ture. Ka Oromoonis hiddi dhaloota isaanii walitti dhiyaatu bara dheeraa ture warra Dirii jedhan kuni. Isaan ammoo akka warri Daarodii isaan itti fudhatan Somaalonni itti fudhatani jechuudha. Warri Daarodii kun warroota biyya Arabaa irraa biyya alaatii galitti fudhatanii jechuudha. Warra duraaniin argisee indigenous Somaalee kana ta'anii biyya Afrikaadhaa kana jiran osoo hin taane in a long time argitee bara dheeraa keessa warra biyya alaatii dhufetti fudhata jechuudha. Garaagarummaan Somaalee keessa jiru inni guddaan waan kana yoo kana jedhu gosootuma Dirii qofa jidduutti deebi'ee rakkoon hin jiru jechuu kiyyaa miti. Daarodii lamaan jidduutti illee rakkoon hin jiru jechuu kiyyaa miti. Rakkoon hundeedha biyya Somaaleedhaa kun Dirii fi Daaroo jedhanii akkasii wal qoodu jechuudha. Amma rakkoo mee jidduumaanii maali waldhabbiin sababni waldhabbii gosoota Somaalee kun lamaan maalirraa ka'anii wal dhabu? Wanni amma kan waldhabbii ammaa kanatti yoo deebine gosa Ogaadeeniitii fi warra Sheekistaa jedhan jechuudha. Gosa kana lamaan jidduu warri Sheekistaadhaa kun Ogaadeen guddaa lafa amma killilii yookaan naannoo Somaalee jedhamu kana keessatti guddaa. Tokko dur wanni irra wal dhabani ol'aantummaa irra wal dhabani anatu kana caala. Lammaffaa ammootu jibbaadhaan wal dhiibu jechuudha argitee ummanni kun afaan tokko dubbata amantii tokko dubbata ummata tokko jechuudha garuu ammoo akkasitti gosaan wal qoodaniiti wal wanna jechuun kun waan bara dheeraa ture jechuudha amma ummanni Sheekistaadhaa kuni lafti amma irra wal lolan kun hundinuu lafa Oromooti lafti lafa Somaaleetii miti lafti lolli irra godhamu kun lafa Oromooti. Fakkeenya yoo siimeetiin jedhe ani mataa kiyyaa ka ofii keessa ture lafa amma Raasaa jedhamu kana ofii keessa ture lafa amma isiin magaalaa Raasoo jettee itti baafte kun Raasaa jedhama jechuudha duri. Raasaan kun achirraa ka'ee Arsiin laga Faaris kana keessa bahee argitanii haga gaara Baasiraatiif gaara Cabisiiti ol dhaabbatu lafti kuni dhiime irraa ol garagalee Raasaa jedhamee beekama. Lafa kana xiqqaateetii warruma Sheekistaa kanatu qubata duri faamilii gabaabaa isaati. Ogaadeen ammoo gara achi aanuun karaa Eelwaaq irratti argitee lafa isaan amma Sallahaat jedham kanatti qubata jechuudha guddaan achi garagalee amma bonni irra wal lolaa jiran kun lafti irra wal lolan lafa Oromooti. Wanni ummanni keenya beekuu qabu lafti lafa Oromooti. Yeroo dabre bara wayyaaneedhaa sana warri Sheekaal kun warra xiqqaadha. Gosa xiqqaa waan taateef Ogaadeen gosa guddaa. Warri Ogaadeeni kun ammoo ONLF'n deeggaran. ONLF illee argitee irra guddaan ilmaan warra Ogaadenota kanaati jechuudha. Kan irraa akka ka'e Tigreen maal goote warra Sheekistaa kana bira dhaabbattee Ogaadeeniin dhay'aa turte akkuma yeroo sana argitanii maqaa adda bilisummaa Oromootiin ummata Oromoodhaa miidhaa turte jechuudha.
gadoo kanatu ummata kana jiddu tafee jira jechuudha. Gadaa asaanu kana amma aga jijjiiramni dhufeetiin jedhe kana obsanii gadoo tana hijaa walitti ba'uudhaaf jecha waan ka'e malee wanni addatti isaan wal dhaban wayitu hin jiru. Isaan lafuma ofii qubatan irra jiranii kuunillee gara ofii qubatu qubataa jechuudha. Garuu hundeetti gosoonni Sumaalee kun maal irratti duraanii walitti dhufan yoo jette fakkeenyaaf dheeduma loonii, dheeda gaalaa waan akkasii kanaan deemanii dhufanii jedhanii tokkotu yookaan tokko dhayaa san irratti walitti ka'anii jedhani. Inni ammaa kun waan kan irratti ka'ee kan irratti wanna jedhee waan jenneetiin beeknu qabnu garuu ummata sheekistaadhaa ka qubatu kana ummanni Ogaadenii dhufee nama irraa ajjeesee jechuudha. Kana amma namni isaanii irraa du'ee jennaan kuunillee riveenjii fudhachuutti ka'ee jechuudha. Madditi rakkoon hundeedha waan akkasii sana. Garuu hundeetti Sumaaleen isaan kunniin diriif daaroditti bara dheeraa wal wanna godhaa turanii wanni kun seenaa as gabaabaa miti amma warra sheekistaa kanaa fi warri Ogaadenii kun kan wal dhabu jechuu barbaadeeti. Amma yoo fudhattee gosoota akka dhawweediititu jira, reergaasan warra jedhamutu jira. Ummanni kun dur eessa qubata achi karaa jijjigaadhaa kana qubatan. Achi lafa jijjigaadhaa san irraa Ogaaden itti ka'ee fixee jennaan baafataniitiin dur kunno yeroo dargii sana achi ka'anii garan as dhufan baqatanii. Gaafa kanallee ijoollee dubartoota ofii kennanii karaa dabranii jechuudha. Isaan buqqisanii yeroo achi Ogaaden kaasu ummata kana. Ummata Oromoota Arsiidhaa naannaa sana qubatanii fi warra Addoona jedhamu ka argitee laga Waabeedhaa irra qubatu kanatu warra Duubee ka jennu kanatu itti birmatee irraa hambisee irraa dhoggee qubatan jechuudhaas dhufanii lafa Oromoodhaa irra ummanni kun eega akkasiitii faffacaniituma akkasitti jiranii. Rakkoon ummata kanaa waan bara dheeraa deemaa ture. Ta'ammoo gadaa asaantuu tana dhiibbaa mootummaan Tigreedhaa yeroo sana godhaatiin turte wayyaanee godhaa turteen gosa kaan irra dhaabatanii gosa kaan dha'uu naannaa sanaa buqqisuudhaaf waan godhanii amma tarii wal dhabbiin ammaa kun hijaa akkasiisan walitti ba'uuf ta'uu mala garuu gosa tokko dhufee tokko dha'ee sanarraa walitti ka'anii jechaa dhageenya. Okay, bareeda. Mee kanumaan wal qabatee miidhaan yeroo ammaatitti naannoo sanitti ga'e maaltu jira? Lubbuu namaa yookaan immoo qabeenyarraa gaagaa'amni ga'ee jira? Ga'e haqiiqatti argitee diteelii isaallee quba qabaachuu baannu lola guyyaa 3 godhame kana keessatti karaa ummata amma sheekistaa jennu kan irraa nama 20tu du'e. Warra sheekistaa kan irraa nama 20tu du'e namni 11 ni madaa'ee gajjalaadhaan karaa iimeetiin karaa kutani. Karaa iimeetiin akka waldhaansaa fi madoo isaanii gara godeefa gadi hin geeffanne warri Ogaadenii gadi waan karaa kutee fi maal godhan jechuudha. Oromoo keessa naannoo Oromiyaa kana keessa ol fidanii karaa olaanutti karaa raayituu dhaddacha bal'aa kana gara ginniirii kan ol fidatanii madoo isaanii waldhaanachuun dirqama itti ta'e jechuudha. Ka gara Ogaadenii ka achi aane sana miidhaa gahe kana jennee informeeshinii qabnu diteelii isaan qabnu maalii fi garana ol waan jennee fi madoo isaanii isaan duubbetti sallahatitti iimetti akkasumaan godetti duuba gadi argitee wanda godhachuu waldhaansifachuudhaaf garas gad deebisan malee garana ol hin dhufne. Ummanni sheekistaadhaa kun ummata xiqqoodha, maanoritiidhallee ummata xiqqaadha. Ummanni kun waan gajjalaa sanaa carraan qabnee maal godhatan jechuudha. Madoo isaanii garana oliin dhiyeessifatanii informeeshinii qabnu ka isaaniiti. Haga ammaatitti namni 20 irraa du'uu fi namni 11 madaayetiin jiraachuu dhageenya. Qabeenyi guddaadha ka gamaa gamanaa walirraa fudhatanii qabeenya diteelii isaa kana jennee waan quba qabnu. Gara mootummaatiif waan kana dhaabuu irratti mootummaan tarkaanfii fudhatee jira, odeessi qabdan jira gama kanaan. Waan karaa odeessaa killilii 5tiin mootummaa karaa killilii 5tiin waan itti jiran tattaaffii itti jiran quban qabnu. Ummanni kun ummata tikfatteedha. Karaa ol aanu kanaan jiru. Karaa mootuu naannoo Oromiyaatiin mootummaa naannoo Oromiyaatiin yookaan aanaalee naannoo sana dhiyaatuutiin keessa harki waan naqatamee hin jiru. Waan killilii 5tiin kun argitee lafti ammootuu lafa gaafa duraa irraa kaasaniitiin argitee Oromoo irraa kaasanii ummanni sun dhaqee qubateetiin jennaan argitee achumaan killilii 5 jala gadafte bulchiinsa san jala jirti jechuudha. Kanaaf gama ol aanu naga ammaatitti wanni godhamee hin jiru. Haala sanarraa kaka inumaa gara Oromootitti amma akka kaleessaaf dheengadda odeessa qabnutti warri Ogaadenii suni meeshaa qopheeffatee Oromottuu wanna jedhaa jiraachuutu jira jechuudha. Sunis maalirraa kaka'ee jedhee madoo isaaniitii fi
qabeenya isaanii gaala isaanii Oromootu achiiwwan nadhee Oromootu gargaara ka jedhu jechuudha. Uummata waliin qubatan jechuudha. Maaliif lafti tuni yoo fudhatte beektaa amma lafti raasaa jennu kun isaan magaalaa raasoo jedhanii itti dhaaban malee lafa dubbii adda bilisummaa Oromooti. Tigreenuu lafa san keessan dhuftu nutu ture jechuudha. Lafa amma raasaadhaa kana achiin gaara Baasiraatitti, gaara Cabisiititti, gara siin argitee karaa Diglootti gadi dhaabbatu gadiin daawwee raasaatitu qubataa. Gamanaan Karrayyuu fi argitee raayyaatu qubataa daawwee raayyaatu qubataa karaa olaanuu bara diimtuutiini karaa gaara Cabisii kanaan argitee karaa Haayoo kanaan raayitutu qubataa. Lafti tun lafuma Oromooti. Yeroo sana numatu keessa wannadhaa warri sheekistaa kun nama gabaabaatu bakka sanarraa dhadhee argitee irraa gargaarsa fa'a namni karaa sana eedee akka waa magaalaa fa'a namaa bitan odeessa fa'a irraa argachuudhaaf nama xiqqa magaalaa nuun dhaabanne gaafa sana lafti tun lafuma Oromooti jechuun uummatatu gara siin qubataa. Namni yoo rakkatee diinni itti hammaatee jedhe karma argitee ollaa ofiititti as baqataa. Wanni Oromoonillee addatti uummata kana gargaarte hin jiru jechuudha. Keessatti as baqachuu sanaa fi amma numaa wanni gara Oromootittu tarkaanfatinaa ka jedhu yaaddoo guddaa keessa jirra jechuudha. Ammoo gaafii keetii fi warri mootummaadhaa jidduu seenee waan kana godheeraa ka jedhu wanni lola gosoota dur wal lolaa turte wanni kunillee dhimma mootummaa naannoo Sumaaleeti. Mootummaan Oromiyaadhaa keessa seenuu hin danda'u. Yoo dubbiin humna isaaniitii ol taate federaalatti illee iyyatan malee wanni waan ammaa silaa yoo beekaa waliin laalanii ummanni kun ummata xiqqaadhaa miidhamuudhaa fi wanna jedhan malee argitee mootummaa Sumaaleedhaa jidduu seenee waa godhe illee hin dhageenye garuu argitee ummanni waluma lolaa jiran. Bareeda. Gama yeroo hedduu jeequmsi naannoo gammoojjii kana keessatti yoo waan adda addaa irratti bishaan dhugaatii irrattis haa ta'u immoo lafa dheedaa irrattis haa ta'u yoo jeequmsi uumamu haga tokko gandoota ollaa jiran kana gaaga'uun isaan oolu namni hin baqataa wal keessa baqataa. Haalli kun maal fakkaata naannoo amma ollaa Oromiyaa jiran kana keessatti? Haalli kun dhugaa dubbachuudhaaf hin ulfaata. Hedduu ulfaata. Amma fakkeenya tokko yoo si himeetiin jedhe karaa raayituutitti dhiyoo kana argitanii karaa hara gurraatitti uummata duraaniinuu achi as baqatee dhufe tura. Waan kana uummata Oromootiif dhageeffattoota kennaaf xiqqoo yoo qulqulleessuu barbaade laftummaan amma Ogaadeen irra qubatu kun lafti amma Eelwaaqaa jedhan Eelwaaq jedhan kun argitee Eelwaaqaa jedhan dur sallahaa dettee isiin magaalaa wannatte tunu lafuma Oromooti beeki. Dhiibanii uummatuma keenya akka Oromoodhaa irraa gama achi aanuun argitee Oromoota raayya gamanaan raayituu akkasitti Oromootuma lafa kana quqqubatan argitee jidduudhaan hawaxxuunis hin jira kanneen irraa ol dhiibaniiti jechuudha argitee kan irra qubataniitiin jedhan lafti tun lafuma Oromooti. Amma lola yeroo dabre yeroo argitee liyyuu hayiliin Sumaaleedhaa dhiibaa ture keessatti uummata keenya lafa san keessa lola ta'aa ture ni beektanii dhiibamanii lafa duraan qubatu irraa uummanni keenya argitanii aanaa raayituu galbii amma jennu kana aanaa raayituu galbii jedhamu kana hara gurraa qubatanii jiranii jechuudha ummanni. Ummanni sun ammallee yaaddoo guddaa keessa jira maaliif lafa amma lolli itti ta'uu fi walitti dhiyaataa warri kun keessaa as baqatee gaala ofii gamana as baqsiisaa. Ogaadeen ammootuu maal jedhaatiin jira Oromootu gargaaraa isaan waliin dhaabata jedhaniitiin itti qophaayaa jiru jechuudha. Namni kun argitee cinaadhaan bar wal irraallee fuudheetiin afaan walii beekaa wal dhagayaa amma halkan dheengaddaa yoo fudhattee jettee ummanni waardiyaa halkan ofirraa dhufanii beeraa ijoollee isaanii fixanii qabeenya harkaa qaban saaman jechaadhaaf argitee waardiyaa ofirraa qaba. Quba qabaa mootummaa naannoo Oromiyaadhaa jenna mootummaan naannoo Oromiyaadhaa cal'isee ciisa. Warri aanaadhaa magaalaa keessatti walitti dacha'ee ta'a. Poolisaa fi humni ittisaa achi jira jechuudha. Kadaangaa sanarra waardiyaa ta'ee halkanii guyyaa bulu eenyu ummata keenya jechuudha tiffatteedha. Kanaaf ummanni halkan waardiyaa osoo eegu nama lamaa jawween nyaate. Lafa gammoojjiidhaa kana keessatti amma baddaa olaanu kana keessa jawwee wal jedhani waan guddaa akka waan rooba samii bu'uu yookaan waan gurguddatti fudhatama. Garuu gammoojjiin jawwee waan jettu bofa haa ta'u wanni xixiqqaa nama ciniinu kana hundaanuu jawwee jedhan. Jawween nama lamaa ciniine jechuudha. Nama bakka waardiyaa halkan bulanitti ciniine ummata kanaaf namni birmatee argitee dawaa geessee fiitiin wal'aansa godhuuf hin jiru. Namni bira dhaabbatu hin jiru. Waardiyaa dhaabbatanii qabbana keessa halkanii guyyaa bulan kun hundi maalidhaa yaaddoo amma argitee lola achi ka'ee jedhe kan irraa dhufaniitiin
qabeenya keenya saamanii ilmaan teenya beeraaf ijoollee nu jala fixan jedhuu fi argitee ummanni bahee halkan nama lama lamaan sadi sadiin waardiyaa ofirraa eegaa bulu jechuudha. Haala ulfaatatu jira. Kana keessatti argitee akkuma beektu namni keenya namni walii tumu walii birmatu hin jiru. Namuu kasiree irra koreetiin mana OA keessa taa'u sababa ummata daangaa irra jiru kana ummanni daangaa irra jiru kanaaf argitee namni ilaalcha godhu hin jiru. Kamaqaadhaa fi mootummaa keessatti godinatti aanatti ol bahee filameetiin jedhu argitee ummata kanaaf hin yaadu. Mootummaan olii ruka argitee Oromiyaadhaa ummata kanaaf hin yaadu. Namuu waanuma naannaa isaa jiru asfaaltii irra jiru sana angoo irraa walittisuudhaaf achitti walii wannadhanii dhugaa dubbachuudhaaf ummanni keenya ka daangaa irra jiru kun ammallee rakkoo keessa jira jechuu barbaadee waldhaansaanii jireenyaanii miidhaa adda addaa keessa jira. Sodaa guddatu jira jechuu barbaadeetiin haalli kuni deebi amma karaa gamanaan ka amma raayituu galbii kana yoo si'imu gam achi aanu karaa bidireetiinuu dhiyoo tana argitee akkasitti ummanni walitti ka'anii nama keenya ajjeesanii namni argitee dhakaadhaan cafaqameetiin wannadheetiin jira. Bakkoota gara garaatiin caccalaqqee mudhataatiin jirti jechuudha. Argitee duraan jirtuun qabbanaa'eetiin ture. Haalli kun bakka hundaanuu deebi'ee ka innaa ka jedhu yaaddoo guddaa nutti bulchaa jechuu barbaadeetiin lafti kun lafa ofii nuti beeknu, lafa ofii keessa turre, lafa itti dhalanne irra beeknu, ummata beeknu, rakkoo bakka sana jiru beeknu. Haala kanatu jira ammaa argitee dhugaa dubbachuudhaaf halkanii guyyaa akkasi baaraqaatiin bulti jechuudha. Dubartiin dhiirti bayaniitiin argitee namni wannadhaatiin bula haala akkasiititu mul'ata. Mee dhumarratti naannoo san keessa haala gaariitti illee keessa waan turtee fi baay'ee beektaa dhaamsi manguddoo biyyaatii fi yookaan ammoo hawaasa gama lamaaniifuyyuu rakkoo kana keessa jiruuf dhaamsi ati dhaamtu akkasumas immoo mootummaadhaaf wanni gama kanaan akka odeessaatti fa'aa dabarsuu fi danda'amu yoo akka tasaa sagantaa kana arganii fa'aa hordofuu danda'an maaltu jira? Ulfaadhugaa fi bareedduudha. Yaanni ani qabu waan kana irratti tokko mootummaadhaaf keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaadhaa warra ofiin jedhu kanaafi dhugaa dubbachuudhaaf ummanni keenya ka daangaa irra jiru kun haala miidhaa guddaa keessa jira. Akka durii sana argitee sababaniitiin warroota jaarmayoota siyaasaatitu keessa jira, riphee lolatu keessa jira, maaltu keessa jira jedhanii argitee waan akka ummanni sun miidhamu itti ilaalaniitiin jedhanii miti jechuudha. Dhimmi kun dhimma argitee daangaati, dhimma lafaati. Osoo ummanni kun daangaa sanarra kan jirre taate hadha namuu nagayaan bakka sana ooleetiin hin buluu jechuudha. Argitee kanaafi mootummaan naannoo Oromiyaadhaa caasaa isaatiin warra godinaatii fi aanaa irratti dhiibbaa gadi godhee ummata kana argitee akka bira dhaabatamuu fi akka to'atamu godhuun barbaachisaadha jechuudha. Argitee maaliifi ummanni ummata ofii bahee waardiyaa eegaa jira. Ummatatu argitee dhumaatiin jira. Ummatatu daangaa wannadha. Poolisa naannoo Oromiyaadhaa jedhanii argitee garraa kanatti argitee namuu mindaa itti kennaniitiin taa'u daangaa sanarra hin jiru jechuudha. Kanaaf ummanni kun ilaalchi akka godhamuuf gaafa lubbuun namaa hedduun badde gaafa ammallee deebaniitiin ummanni keenya buqqa'eetiin jedhe deebaniitiin fiiguun batattisuun homaa bu'aan qabu jechuudha. Kanaaf amma irraa daangaa irratti ilaalchi dhugaa dubbachuudhaa fi argitee daangaa jaarsoo cinaaksan irraa ka'eetiin haga mooyyaletti dhaabbatutti atteenshiinni mootummaa naannoo Oromiyaatiin ummata kanaaf akka kennamu jenna jechuudha. Rakkoo naannaa kana jiru ni beektanii, ni hubattanii, miidhaa yeroo dabre gaameetiin jedhe argitanii ni beektanii, wareega bakka kan irratti kafalame ni beektanii, ilaalchi akka irratti kennatameetiin fuulli itti deebi'u kan jedhu dhaama. Akkasuma ammootuu warra godina irra jirtu keessattuu warroota godinoota daangaa irra gadhaanan akkasumatti aanaa irra jiranii kabajaan isin argitanii godina san irratti firaasha gaarii irra bultaniif, kabajaan isin argitanii achi keessatti kursii san irra teettaniif, kabajaan argitanii ilmaan keessan barsiifattanii jiruu gaarii jiraattaniif kabajaa ummata keenya ka daangaa irra jiru kana ilaalcha itti gootanii caasaa keessan ka aanaa irra jiru argitee akka dhaqee ummata kana laalu jireenyaan uffataan qoonqoo waan isaan wannadhu. Amma yeroo dabre kana rooba guddatu roobe, roobni guddaan roobeetiin jedhe jechuudha. Amma laal rooba guddaa roobeetiin jedhe kana keessatti yeroon kun waa lamaaf yeroo tokko gaaga'aadha. Kaaniif ammootuu gammachuudha yeroo garii. Loon isaanii, re'een isaanii, gaalli isaanii jireenya argatee quufee aanan argatanii dhuganii garaa quufanii buluudhaaf waan gaarii tokko yeroo sheeyxan illee tuttuqee quufaan argitee Sumaaleen illee argitee geejjiraa warri gaala tiksu kun gabbayee argitee quufeetiin namatti argitee wanna jedhu lubbuu namaa gaaga'u ni beekamaa jechuudha yeroo kana keessatti.
kun gaarii yoo ta'u karaa biraatiin amma roobni roobee yeroo akkana jedhu kana dhukkuba malaariyaatitu ka'a jechuudha. Busaan tun ni horti jechuudha sababa kanarraa kaka'e. Amma maaltu dhufaara jechuudha ummata keenya busaan kun lafarraa fixxi jechuudha argitee namni dhukkubaan qabame yoo adda dhukkuba naannaa sanatti siqanii argitee dawaa akka argatu hin godhin yoo argitee wanna neetti argitee biimmee tan irraa ittiftu ummata kanaa hin godhin yoo ummata kana biran dhaabatin booda dhukkubaan ummanni kun qabameetiin dhuma dhufeetiin ogaadeen qawwee irraa hiikkatee ummata keenya itti taphata jechuu barbaadeetiin. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaadha nagahummaa ummata keenyaatiifis waan karaa fayyaatiin argitee ministeerri fayyaa kan naannoo Oromiyaallee waan kanarratti atteenshiina godhanii itti qophaa'u ummata keenya bira dhaabachuu rooba guddatu roobee jedhee wanni isa aaneetiin dhufu balaa guddaa fida jechuu barbaadeetiin kanaaf godinaan haga aanaatti fuulatti deeffachuun barbaachisaadha isa jedhu. Inni biraadha ammoo ummanni keenya rasaasa hin qabu. Namni amma daangaa irra ooleetiin bulu kun qawwee harkaa qabaa waan daangaa ofiitiin eegu haga tokko ni qabaa qawwee sana keessa rasaasni hin jiru jechuudha argitanii. Yoo jabaate nama atta jabaatetu yookaan firii 5 yookaan 6 keessaa qaba. Kun ammootuu maal ta'a jechuudha. Yoo diinni dhufeetiin jedhe argitee akka xiqqatti ummata keenya gaaga'uu qabaa jechuudha. Kanaaf argitanii ummata kana meeshaan bira dhaabbatanii akka daangaa ofii irratti ittisa godheetiin jedhu barbaachisaadha jechuudha. Waan tokko kijiba argitee biyya Afrikaadhaa keessatti jiru mootummaan nagahummaa eegaa maalitu nagahummaa eegaa jedhama. Mootummaan mormitoota ittiin cafaqu, mormitoota ittiin ukkaamsu, mormitoota ittiin argitee wanta dhufangoo ofii irra tursiisuudhaaf deemuu malee ummataaf hin yaadu jechuudha. Argitanii rakkoon jiru kana ummanni keenya miidhaa kana qabaa akka bira dhaabbatan jenna. Ummata ammoo jaarrolii biyyaatiin akka of hin ganne waan silaa jiru gurmaayanii aan attis dhaqanii miidhaa jiru kana rakkoo jirtu kana akka jala deemaniitiin godhuun barbaachisaadha. Ummanni argitanii keenya ummanni ala jirullee argitanii ummanni Oromoo akkuma asiin dura wal bira dhaabbataatiin turtan ummanni keessan argitanii daangaa irratti miidhamaatiin jiru kun miidhaa adda addaa keessa waan jiruufi namuu namarraa dhalate qabaa qunnamtii naannaa sanaa ni qabaa. Ummata kana bilbilanii bira dhaabbataniitiin jajjabeessuun waan qabanii wal tiqqisuudhaa fi wal gargaaruun kabeela'ee argitee dhukkuba kanaan miidhameetiin jedhu akka waa nyaatu godhanii bira dhaabachuun barbaachisaadha. Ummanni keenya ka Oromoodhaa bal'aan garaacha ol aanu jiru. Garaacha ol aanu baddaa jirullee kabajaan isin qotattanii jiruu gaarii garraa sana jiraattaniif kabajaa ummanni kun marxoodhaan argitee sabbataan garaa ofii hidhatee ka waan uffatu hin qabne qabbana keessa bulee daangaa sana eegaatiin jiru. Duruu osoo akkasi dhiibamnu kunno dhiibamnee keerroo kaarra luuqii irraa osoo dhiibamnu kunno daangaa eessaa osoo dhiibamnu dhufee lafa kana hunda qabatee killilii 5 amma jedhamu kun lafa maanguddoonni adda lubbuudhaan jiran itti dhalatan lafti amma killilii 5 jedhamu kun beektaa lafti baarre jedhamu lafti gadiin gode jedhamu kun lafoota namni amma lubbuudhaan hafee gammoojjii baalee keessa jiru itti dhalateetiin guddate jechuudha. Haga kunno wocaaleen bahu wocaalee ni beekta Arsii keessatti ilmaan sikkoo keessaa tokkocha jechuudha gosti wocaalee jedhamu. Lafti wocaalee jedhamtuun amma Sumaalee killilii 5 keessa kunno gad jirti jechuudha. Daangaa Sumaalee guddootii fi Sumaalee Itoophiyaa tana jidduu jirti jechuudha. Kun hundi osuma dhiibamu ummanni keenya ka ulaallee yeroo qotattanii galfattan ummata keenya ka gadhaanu ka gammoojjiitiin walii dhadhaa beelayaa beela baasaa wal bira dhaabadhaa ka jedhu qabaa jechuu barbaadeetiin akkuma san ammoo isinis warri miidiyaa irra hojjattan miidiyaaleen biyya keessa jirullee gaafuma galteen dhuftee namni miidhamu osoo hin taane bifa adda addaatiin naannaa sanatti nama erguudhaan qoratanii waan silaa jiru laalanii argitee rakkoo ummata keenyaa miidhaa ummata keenya irra ga'u argitanii saaxilaniitiin wanna godhuun yeroon isaa amma jennaa kanuma dhaamadhaa.